Irreessa hora Finfinneen booda akka kabajamu irreessa hora sadiif magaalli Bishooftuu qophiirra jirti jedha waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalichaa. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu kabaja ayyaana guddichaa kanaa fi qophii taasifamaa jira jedhan akkasitti dubbatu. Keessumaa hedduutu biyya keessa biyya alaatiin nurratti dhufa. Keessumaa dhufu kan ammoo seeraan simannee seeraan keessummeessuun dirqama keenya waan ta'eef kana beeknee qophii haal duree gaggeessineerra. Magaalli keenya giddugala tuurizimii fi aadaa waan taateef giddugala kana caalatti keessummaa keenya simattee to'ii seeraan deebisuu akka dandeessuuf baay'inaan qophii gooneerra. Inni guddaan nagaaf nageenya uummanni keenya bahee akka deebi'uuf nageenya eegsisuudhaan wal qabate uummanni keenya magaala keessa jiru hundi bakka jirutti nagaa akka tiksu namoota faallaa deeman to'achuun akka danda'amu barbaachisaan ta'e karaa qaama mootummaatis abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan hojii bal'aan hojjetameera. Ammas kun cimee itti deema. Karaa biraatiin keessummaa simachuudhaaf waan barbaachisu keessaa inni tokko bakka bulan bakka nyaatan qopheessuudha. Kanaan wal qabatee hoteelota riizoortiiwwanii fi paarkii adda addaa irratti qophii barbaachisu hunda qulqullina akka qophaa'an kallattiin kennamee koreen dhaabatee koreen to'annoo gabaatii fi qulqullina hoteelotaa to'atu dhaabbateera. Kun waldaa hoteelotaa magaalaa wajjin ta'uudhaan qindoominaan hojii hojjetamudha. Yeroo kana haala kanarratti hubannoo guutuun kennamee uummanni keenya keessummoota seeraan simachuu akka danda'an garaagarummaan gabaallee akka hin uumamne kana to'achuudhaaf hojiin bal'aan hojjetameera. Karaa biraatiin qulqullina magaalaa eegsisuudhaan wal qabatee magaalli keenya magaalaa giddugala aadaas tuuristii harkisuu waan danda'u innaa jennu kanaaf haala mijataan uumamuu qaba. Haroowwan gaarreewwan jiran giddugala tuurizimii keessaa isa tokkodha. Naannoo kanatti qulqullinni isaa eegamee ta'e uummanni keenya nagaan dhufee nagaan deebi'uu akka danda'u an hojjetamu cinaa yeroo ammaa kana qulqullina naannoo haroowwan keenyaa eegsisuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanaafis koreen dhaabate yeroo ammaa kana hojii bal'aa gaggeessaa jira. Kana malees ardaa irreessaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan babal'isuu irratti bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hojjetaa akka jiru himanii jiru. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee abbaa alangaa gadaa Tuulamaa ta'uu dubbatu. Tuutni abbootii gadaa ayyaana kana qindeessu hojiirra jira jedhu. Karooraan qabamee jira. Karooraan hoo qabamu ayyaanni kun waan ittiin kabajamus baajata adda addaatis ta'ee haala mijeessuus ta'ee hojmaatarra jira. Karooraan jira. Ayyaanni kun arsadii qofaan nuti Finfinneen wal qabatee jira. Dursaan kabajamu gaafa 22 hora Finfinneeti. Horri Finfinnee irrattis qophiin qophaa'amaa jira. Qophii kana san qopheechuu koruma kana gaduma Tuulamaati. Abbaan Gadaa Tuulamaati. Abbootiin malkaa hin jiru. Abbootii malkaa qopheessuudha. Malkaan haxaaramuu qaba. Qulqullaa'uu qaba. Duraan dursee wanti jiru qulqullinni isaa maal fakkaata? Araddaa isaa mijeessuudha. Haala mijeessuurra jira. Qulqulloomni isaa hojjetamaa jira. Qulqullaa'amaa jira. Qulqulleessaa jira. Koreen qulqulleessituun qulqulleessisaa jira. Magaallis qulqullaa'aa jira. Araddaan kunis qulqullaa'aa jira. Haalli qulqullummaan isaa hojjetamaa jira. Inni hodhume booda abbootii malkaa akka qophaa'anii mijuu isaanii jifuu isaanii qabatanii akka qophaa'anii kormeef bitamee kormeef dullachi bitamee haxaaratu nu'aafa. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee sana boodas malkaa kanatti akka wanti xureessu hin seenne hojiin eegumsaa haga guyyaa irreessaatti taasifamaa jedhan. Asumaanis waa'ee qabiyyee lafaa kan malkaa arsadiis yaada kennanii jiru. Wanti kun karoora keessa jira. Hannu daangessee haala yerooti. Haala keessa jiru haalli yeroon kun mijataa hin taane. Kana jedhee yookaan immoo akka ogummaatitti kenname kana jedhamee nuu kenname hin jiru. Hannu kenname hammatti jala bultii kanatti hannu kenname
hangalmatu lama kaartaan isaa qabiyyeen isaa nuu kennamee jira. Hankana garuu maaliin daangeffamee jira? Tumaa sirna gadaatiin. Tumaa sirna gadaatiin waan daangeffamee jiru daangaan isaa araddaan isaa tumamee jira. Malkaan kun safuu qaba. Namni malkaa kana xureesse, namni malkaa kanarra waa godhe, bosona jire, muka jire, seera malee yoo ta'e gadaatti dhiyaatee hin adabama. Waan kana beekuuf jiraatan naannoo kana shaffatee ituma jira. Daangaan isaa amma ammaatitti nu harkaa tuqamee hin beeku. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee dhiyeenyattis bakka ulfoo kanaa fi kaartaan adda bahee akka kennamu abdii akka qaban himanii jiru. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu qabiyyee lafa irreecha Hora Arsadii kana hagam akka ta'e ifaan dubbachuu baatanus naannoo horaa kanarra warra seeraan ala qubate kaafnee amma sirnaan kunuunsi taasifamaa fi jira jedhanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Hora Arsadii Bishooftuu.